Seenaa Dhugaa Amaanu'el Amoos. Kun seenaa dhugaa deemiti dhugaa ba'i kan jedhamee seenaa gooftaan kee Yesuus Kiristoos naaf hojjetedha. Namni tokko waan jireenya isaa irratti ta'u keessattuu wanti gaariin hin ta'in gaafa isa irra ga'u kun carraa kiyya jedhee akka jijjiiruu hin dandeenyetti amanee taa'uu danda'a. Amma tokko yaaddi kun dhugaa fakkaata. Seenaan ijoollee Waaqaa kan gooftaa Yesuus Kiristoositti amanan jireenya isaanii karoora Waaqaa keessa jira. Karoorri Waaqayyoo ijoollee isaatiif qabu garuu akka guutamuuf haaldureewwan tokko tokko irratti ni hundaa'a. Isaanis abbaan dhimma sanaa gooftaa Yesuus Kiristoositti yoo siqe yookaan yoo dhiyaate ilaalchi abbaan sun waa'ee jireenya dhumaa fooniitiif yookaan jireenya du'a boodaatiif qabu jireenya hafuuraatii fi hawaasummaa abbichisuun jiraachaa ture irratti ni hundaa'a. Jireenya kee irratti qormaanni adda addaa sitti baay'achuu danda'a. Qormaata saniin dhufaatiin kan dhufu garuu karaa tokkoof kan biraatiin yoo ati qormaata si dhaqqabe saniif eeyyama kennituufidha. Kunillee waan gaariif yookaan waan gaarii hin ta'iniif jaalala isaaf yookaan jibba isaaf yookaan immoo wallaaluu isaaf fedha Waaqaatiif ajajamuu mallattoo ijoollee Waaqaa yoo ta'u, fedha Waaqaatiif ajajamuu dhabuun immoo mallattoo eenyummaa ijoollee warra badaniiti. Namni tokko jireenya isaa guutummaatti humna lamaan keessa isa tokko jala seenuun dirqama isaati. Isaanis humna hafuura Waaqaa yookaan humna hafuura seexanaa jala jechuudha. Namni kamiyyuu humna lamaan kana jalaa bilisa ta'uu hin danda'u. Yookaan humna hafuuraa Waaqaa jalatti bulaa yookaan yoo kana dide immoo humna hafuura seexanaa jala jiraa jechuudha. Lamaan kanaan ala filannoo sadaffaan yookaan lakki ani lamaan isaaniiyyuu hin barbaadu kan koo akka fedha kiyyaatti hin jiraadha wanti jedhamu hin jiru. Kana lamaanuu garuu abbichumatu keessaa filata. Seenaan kiyya kun kan jalqabee yeroo ani biyya Naayijeeriyaa naannoo Imo jedhamu keessatti warra kiyya wajjin jiraadhu irraa eegaleeti. Warri kiyyaa warra qabeenya qabanu turan. Haa ta'u malee abbaan koo abbaa isaarraa yookaan akaakayyuu isaarraatii lafa hektaara 42 kan dhaale yoo ta'u, waanni kunillee seenaa maatii isaa keessatti dhiibbaa addaa itti fide. Firri naannootii fi kan fagoo baay'ee isaa kajeellaa yookaan qabeenya isaa kana hawwaa turan. Ani immoo waan kun maatiif akka ta'e beekuu dhabus sababa lafa hektaara bal'aa abbaa isaarraa dhaaleen ta'uu danda'a jedhee haati kiyyaaf abbaan kiyya Maargariitii fi Amaanu'el obboleettota kiyya waliin jireenya gaarii jiraachaa turre. Ani obboleettoti kiyya dubraan lamaan dhalatanii waggaa 4 boodan dhaladhe. Ilmi dhiiraa warra kiyyaaf ana qofa ture. Anaan duuballee obboleettiin kiyya takka dhalatte. Dhalachuun kiyyaa warra keenyaaf gammachuu addaa nuuf fide. Garuu gammachuun keenya sun yeroo dheeraaf turuu hin dandeenye ture. Sababni isaas haati keenya nu duraa duute. Gammaduu keenya sunis gara gadda cimaatti nu jalaa jijjiirame. Haati kiyya sababa xonqaayiitiif yookaan warra mana seexanaatiin akka duute himama. Waan guddaa nu gaddisiisu immoo waggaa 4 booda abbaan keenyas ni du'e. Hojii seexanaa irratti seexanni itti mufattee aaree akka abbaa kiyya ijjeesallee nutti himame. Waggaa 2 du'a abbaa keenyaatiin duuba obboleettiin kiyya guddoon yookaan isheen hangafaa eessa buuteen ishee dhabame. Bifa dhokataa kan namaaf galuu hin dandeenyeen badde. Achi immoo obboleettiin kiyya kan biraan kan lammaffaa dhalattee ni maraatte yookaan sammuu dhabde. Haalli kun immoo walitti daddabalamee maatiin dura gammadaa ture gadda addaa kan walirraa hin cinnee nutti fide. Haaluma kana keessatti akkuma ta'ee barumsa kiyya sadarkaa tokkoffaa addaan kutee ture itti fufe. Itti fufeen hamma ji'a 3 baradheen booda kaffaltiiwwan adda addaa waan na barbaachisaniif kaffaluu dadhabeen odoon hin jaallatinii barumsa kiyya addaan kute. Baay'ee osoo hin turiin akaakayyuun keenya du'anii yookaan boqotanii sirni awwaalcha isaanii raawwatameen booda firri keenya kanan guddoo isaan hin beekne obboleettii kiyya ishee takkatti naaf hafte quxisuu kiyya kan taate na duraa fudhatan. Haga har'aatti illee eessa akka isheen jirtu ani hin beeku. Hanqina jireenyaaf waan na barbaachisu adda addaa irratti kan ka'e waggaa 13 kaasee gara mana abbaa kiyyaatti deebi'ee qofaa kiyya jiraachuun dirqama natti ta'e. Dhuguma mucaan waggaa 13 diinottan abbaa isaatiif
diinota dhuunfaasaa adda addaatiin marfamee qobaasaa jiraachuu ni danda'a. Ani guddaa sodaadheen wantootni kun hundumtuu ammaan booda jireenya bu'aa qabu akka jiraachuun naaf hin danda'amne natti argisiisuu jalqaban. Guyyaa tokko mana barumsaa kiyya sadarkaa tokkoffaatti hiriyaa kiyya Cheenduu kan jedhamu tokkon argadhe. Cheenduun baay'ee na jaallata. Waan anarra ga'e hunduma isaa waan dhaga'eef gara warra isaatti na geessee warri isaallee simannaa waan na fudhatan. Akka mucaa lamaffaa isaaniitti na turfatan. Jireenyi kiyya amma reefuu gara kallattii sirriitti dhufuu jalqabe. Haala gaariidhaan isaan na qabanii gammachuu kiyya duraallee kanan dhabee ture amma argachuun jalqabe. Haati kiyya yeroo isheen lubbuun jirtu kadhata isheen kadhachaa turte kunoo warra kana fakkaatu kunoo naaf kennee jedhee sammuu kiyyatti fudhadhe. Gammachuun guddaa argadhe kana waggaa 2 keessa tureen ammas seexanii deebisee diige. Cheenduu fi warri isaa konkolaataan osoo deemanuu konkolaataa biraa biyyee diimaa ta'e baay'atee deemaa jiru waliin walitti bu'ee yoosuma battalumatti hundi isaanii du'an. Oduusu kan isaa kana gaafan naga'u dhaabbachuu dadhabeen gadda kana immoo isinuu caalaatti bakka kiyya buutanii naaf yaaduu dandeessan. Sirna awwaalcha isaaniitiin booda gara mana abbaa kiyyaattan deebi'e. Of jiraachisuuf immoo hojii ashkarummaa hojjechuun jalqabe. Hojii dadhabsiisaa ta'ee humna kiyya ol namoota gurguddaa waliin hojjechuun jalqabe. Ollaa kiyyatti namichi tokko bakka hojii isaatti guyyaatti saantima 50 yookaan shilingii naaf kaffalaa na hojjechiisuuf na qaxare. Bakka qonnaa san irratti immoo gaaffiiwwan kanneen akka ani deebisuuf fuula natti gurraachisee na gaafate. Jalqaba lafa abbaa kiyyaa akka itti mul'isu yookaan akka itti agarsiisu, lammaffaa lafa kana irraati akka ani isaaf kennu, sadaffaa fi isa dhumaa immoo hojii ashkarummaa mana isaatti hojjedhee booda miindaan kiyyaa saantima 50 sun illee hafee irbaata qofaa mana isaatti nyaachuu akkan qabu natti hima. Anillee gaaffii namichaa sana nan mormee hin ta'uun jedheen. Achiin boodas bosona san keessatti na ajjeesuuf natti dhaadate. Anillee guddoo sodaadhee gargaarsa gaafachuuf iyyaan fiiguu jalqabe. Bosona dukkanaa cimaa waan tureef eenyu illee iyya kiyya dhagahuu fi na gargaaruus hin dandeenye. Gargaarsi guddaan garuu waaqa biraatiin naaf ta'e. Cuubeen na waraanuuf natti baafatee ani garuu jalaan miliqe. Osoo fiiguu boolla tokko keessa seenee boolla san keessatti tasa margi na dhokse. Baay'ee na barbaadee garuu na arguu hin dandeenye. Achiin boodas abdii kutatee deeme. Anillee deemuusaa mirkaneeffadheen isa booda boollicha keessaa ba'een karaa biraatiin naannoo mana jireenyaa keenyatti lafa abbaa kiyyaatti deebi'e. Dhimma kanallee maanguddoota biyyaatti himadheen garuu yeroo baay'ee ijoollee abbaaf haadha hin qabneef gargaarsi barbaachisaan hin godhamuuf ture. Anillee akkuma isaan gargaarsaa yookaan jaarsolii irraatii osoo hin argatiin waan kun keessa kiyyatti mufii fi jibba guddaa uume. Maaf na jibban? Maaf akka abbaa fi haadha hin qabne osoo beekanuu na gargaaruu didan? Keessi kiyya aariif mufii addaatiin guutame. Jireenya kiyyas rakkinaan guutame. Kanaan booda rakkina jireenya keenya keessa guutamee jiru kanaaf fala argachuuf nan danda'a jedheen gara waldaa kiristaanaa naannoo keenya jiru tokkoon deeme. Miseensa guutuu waldichaa ta'een garuu miseensonni waldaa isaanii tokko tokko nan beekan turan. Garuu na gargaaruus hin barbaanne. Kana irratti akka itti xiyyeeffannaa godhanuuf kan ani barbaadu miseensa waldaa kanaa ta'ee Gooftaa Yesuus osoo hin amaniin gargaarsa argachuuf qofaa ture. Lammaffaa dhalachuu jechuun maal akka ta'eyyuu hin beekun ture. Har'a kanallee jireenya akkasii keessa kan jiraatanu miseensa waldaa kiristaanaa taatanii garuu Gooftaa Yesuus Kiristoositti osoo hin amaniin kan jirtanuuf ani ergaan qaba. Sagalee Waaqayyoo akkuma ergaa Phexros 1:5-7 irratti barreeffamee jirutti Yesuus Gooftaan waa'ee keessaniif hin yaadaatii waan isin rakkisu hundumaa isarratti dhiisaa, isarratti gataa, isatti immoo amanaa. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu keessanitti godhadhaatii amanaa yookaan fudhadhaa. Kanaan osoo jiruu mana barumsaa sadarkaa 1ffaa waliin kan barachaa turree fi umurii waggaa 5 kan na caaltu
Aliis gara jireenya kiyyaatti dhufte. Wal jaallannee jaalala ijoollummaa kanaan gaafa guddannu umuriin keenya gaa'ilaaf ga'ee akka wal fuune wajjin jiraannu waadaa waliif seenne turre. Achiin booda barumsa sadarkaa lammaffaatiif gara mana barumsaa naannoo biraa magaalaa Neeris Aguuree jedhamutti deemte. Utuu isheen achi jirtuu xalayaa jaalalaa baay'ee waliif barreessaa turre. Yoo jalqaba hiriyyummaa jalqabnu ani umuriin kiyyaa 15 ture. Isheen immoo umurii waggaa 20 turte. Barumsa ishee erga xumurteen booda gara magaalaa Leegos kan warri ishee keessa jiraatutti deebitee mana baankii tokko irratti qacaramtee hojjechuu jalqabde. Aliis jalqaba yeroo wal bareedaa jalqabdee eenyummaa kiyyaaf kan warra kiyya waan beektuuf kana irratti hirkattee fedhii isheen irratti guutachuu jalqabde. Akka waliin jiraannuuf yaada naaf dhiyeessite. Naannoo jirtu illee natti himtee akka ani gara magaalaa deemee ishee waliin jiraadhuuf natti himte. Akka ani ishee bira deemuufis qarshii 50 naaf kennitee naaf kennuun ishee anaaf gammachuu guddaa natti uume. Sababni isaas qarshii amma kana namni naaf kennu hin jiru ture. Sana irratti immoo gara magaalaa Leegos deemuuf carraa argachuu kiyyatti gammadeen anis keessa kiyyatti magaalaa Leegos magaalaa addaatii waan barbaadan hunda salphaamatti waan argatanii itti keessa jiraatan jedheen yaade. Kanaafuu gara magaalaa Leegos deemeen hojii dhuunfaa kiyyaa hojjedhee qabeenya dhuunfaa kiyya kuufachuu barbaada jedhee murteeffadhe. Rakkina jalaa, beela jalaa, diinotan kiyyaaf kan abbaan kiyya jalaa ba'uuf karaa jiru tokko gara magaalaa Leegos deemuu akka ta'e keessi kiyya na amanee deemuun jalqabe. Kun egaan jalqabbii haaraa jireenya kootiiti. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Namaaf gaarii kan fakkaatu tokko jira, dhumni isaa garuu karaa badiitii yookaan kan nama balleessudha. Akkasumas Isaayyaas 57:20-21 irratti warri jal'oonni hammeenya hojjetan akka galaana socho'uu boqonnaa dhabu. Akka isa dhaan isaa dhoqqee jalaa kaasee bishaan boorressuuti jedha. Waaqayyoon koo warri jal'oonni yookaan warri hamoonni sun garuu nagaa hin qabanii jedha. Jireenyi kiyya hundumtuu jireenya akkasiinatti ta'e. Boqonnaan dhabee, gammachuun dhabee, nagaan dhabee, waan uffadhuun dhabee, waan nyaadhuun dhabee. Dhuguma warri koo jireenya Yesuus malee jireenya Yesuusiin hin qabne, jireenya boqonnaa hin qabne, jireenya suuga hin qabne. Egasii birrii 50 Aliis naaf kennite san qabadhee mandara kiyya dhiiseen ba'e. Akkuma magaalaa Leegos gaheen gamoowwan dhedheeroo babbareedoo fuula namaa kan gammachiisan addatti guutamee gaafan arguu dhuguma jannata waanan seene natti fakkaate. Itti dabalee immoo namni hundumtuu magaalaa kana keessatti dhimma hojii isaatiif asiif achi akka fiigu, namni hundumtuu hojii akka itti baay'atu argeen baay'ee gammaduu kiyyarraan kan ka'e ani amma bilisummaa ba'eeraa, bilisa ta'eeraa, ani amma bilisa ba'eeraa, bilisummaas argadheeraa jedheen ofirratti dubbadhe. Mana Aliisiifaa gaafan gahuu Aliis warra ishii waliin simannaa gaarii naaf taasiste. Naannoo tokko waan turreef warri ishii haala kiyyaaf warri kiyya hin beeku turan. Garuu immoo hariiroo yookaan walitti dhufeenya jaalalaa aniif Aliis qabnu waa tokko illee quba hin qaban turan. Achiin booda Aliis kan heerumtee waliin jiraachuu barbaadu abbaan mana ishee ana akka ta'e warri isheetti himte. Warri ishee garuu kana gaafa dhaga'an guddoo rifatanii, haa ta'u malee marii turtii muraasaatiin booda ani barumsa kiyya addaan kutee itti fufeen xumureen duuba wanti hundumtuu akka ta'u yaada dhiyeessan. Aliis garuu yaada isaanii kana jabeessitee mormite. Sanarra dabartee iyyuu guyyaama sanarraa jalqabee akka abbaa manaatiif haadha manaa waliin akka jiraannuuf warra eeyyamsiifachuuf gaafattee warri ishee garuu yaada isheen dhiyeessite kana gonkumaa fudhachuu hin barbaanne.
Garuu wal morkii turtii sa'aatii dheeraa booda akkuma gootee Aliis isaan amansiistee warri isheellee hin callisan. Aniif isheen waliin gara mana isheetti galle. Baay'ee bareedduu kan taate Aliis baankii tokkoffaa magaalaa Leegos keessa jiru keessatti akka hojjettu, waan jireenya kiyyaaf barbaachisu akka naaf kennitu, jireenya gaarii ta'es akka na jiraachistu waadanaaf galte. Itti dabaltees akkas naan jette. Waan tokko iyyuu yaaddee hin dhiphatin. Bashannanii sitti haa toluu naan jette. Waggoota baay'eedhaaf beela rakkina diinotaan marfamee kanan ture, amma garuu kunoo haadha manaa bareedduu meeshaa guutuu jireenya bareedaa jiraachuu jalqabe. Jaalala qarshii meeshaa waan hundaa naaf bittee Aliis jireenya kiyya addunyaa kana irratti jireenya akkas jira jedhee yaadee kanan hin beekne na jiraachiste. Garuu immoo akka kitaabni qulqulluun jedhutti diiyaabiloos inni sobaadha. Inni hattichi balleessaaf malee waan biraatiif hin dhufu. Ani garuu jireenyi isiniif akka ta'uuf akka isiniif baay'atuufan dhufee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedhee dubbateera. Warri kiyya diiyaabiloos kennaa gaarii kan ta'e isiniif kennu tokkollee hin qabu. Obboloota koo diiyaabiloos kennaa gaarii kan ta'e tokkollee kan isiniif kennu hin qabu. Yoo waan isiniif kennu qabaate illee sobee gaarii fakkeessee lubbuu keessan balleessuuf soba isaatiin hin sobamina. Gammachuu, jaalallii fi mararteen sun hundi ji'a 3 turuu hin dandeenye. Ji'a 3 booda wanti haaraan adda addaa mul'achuu jalqabe. Hordoftoota keenya jaallatamoo, kun kutaa tokkoffaa seenaa dhugaa Amaanu'el Amoos ture. Kutaa lammaffaan dhiyootti isiniif dhiyeessinaa. YouTube chaanalii kana subscribe, comment, like gochuudhaan hiriyoota keessan bira akka ga'uudhaaf namoota gooftaa Yesuusiin amanne, namoota iccitii seexanaa isa seexanni ittiin nama goyyomsu kanaan goyyomfamanii jiraachaa jiraniif share akka gootan isin gaafadhaa. Barumsa kana keessatti, seenaa kana keessatti wanti nuti barannu iccitii seexanni kiristaanota ittiin miidhu, ittiin kasaarsuu ilaallaa. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Yeroo itti aanu deebinee wal agarra.